Beddellee naqamtee faa akkuma Dambidolloo kana faa jedhamutti sagalee guddaa nama rifaasisu kan dhagahameeni akka naannoo maannaatti immoo faa akka jedhamutti waan kanatu sagalee dhagahameen bakka kanaas dhufee lafa seeni jedhama. Balaa rabbiin nurraa haa qabu, biyya keenya biyya nagayaa rabbi haa godhu. Gaafa macsiyaan baay'ate, gaafa yakki adda addaa baay'ate, gaafa zulmiin miskiina irratti baay'ate, gaafa gartee imimmaan miskiinaa buusuun baay'ate, gaafa qalbii walii cabsuun baay'ate, gaafa lafarratti ilmi namaa wal miidhuun baay'ate, rabbal aalamiin dallansuu isaatiin waan fedhe buusuu danda'a, waan fedhe namatti gabbuusuu danda'a. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا ربين. جندي يوكاهو ورانا ربين ستي إرجوهم بيتو جتشودا. كناف بيكين ينقى ربي هقول كن يرو صلاة إشادة أكا قدين جمات أنا لي غرغرات أودي فنون جرم أكنا كمتي في Dambidolloo fi bakkoota garagaraatti sagalee dhagahame jedhama. Keessaayyuu immoo akka sagaleen dhagahame kanatti akka naannoo Jimmaatti sagaleen waan beekamaadha jechuudha. Qabatamaadhaan sagalee guddaa nama rifaasisu kan dhagahamedha. Bakka kanaa deemaan kan hin beekamnedha. Kanaaf biyya keenya nagaa rabbi haa godhu. Yaa hawaasa keenya, yaa warra aangoorra jirtu, ittaqillah rabbii kee sodaadhu. Imimmaan miskiinaa sodaadhu. Imimmaan hiyyeeyyii sodaadhu. Miskiinan zullumin. Gaafa zulmiin lafarra baay'ate rabbiin waan fedheen isin qabuu danda'a. Gaafa waan fedheen nama halaakuu danda'a. Imimmaan miskiinaa biyya Arabaa teessee namni mana dalagattee ijaarrattee kaanaan otuu isin magaalaa tokko keessa jirtanuu manni lafaa dachiin bitamee ijaaramee hanga ba'u teessanii kaatanii imimmaan miskiinaa buuftaniiti aangoo qabdanutti fayyadamuudhaan seeraan ala jechuudhaan seeraan ala namni deemaa jiru isin akka ilaalcha kootiitti namni tokko manni tokko dura lafti bitameeti dadaa mutti bitamee fidamee buufamee ijaaramee dubba'amee lassanamee maal godhamee dhagaan galee hanga inni ba'u qaamni mootummaadhaa akkamitti arguu dhabeeti itti dhiisee gubattee diinqa madaam keessatti ilmoon namaa gubattee biyya Arabaa keessatti teessee ilmi dhiiraa gubattee ijaarrattee kaanaan jalaa diiddaniiti biyya namaa keessatti laffaatii waggaa meeqaa aangoo qabdanuun bilaasha jalaa gootan. Watilkal ayyaamu nudaawiluhaa wallaahi aangoon isin hirka jirtu wallaahi isin hirkatti naftu. Imimmaan miskiinaa sodaadha. Hanga gartee filaaniidhaan ala kaartaadhaan ala ijaarsa seeraan alaati jettan hanga wanni tokko ijaaramu biyya kan bulchuu jirtan isin hanga namni waa ijaaree manni tokko ijaaramee godoo miti sharaa miti kan marame ijaaramee mutti buufamee gartee akkas jedhu eessa keessan jirtanii. Wallaahi waa biraatii miti zulmii isin ilmaan miskiinaa irratti zulmii isin ilmaan nama kushiinaa keessatti gubataa hojjatte jalaa diiddanuun balaan dhufa jechuudha. Li'anna balaa addunyaa ya'ummu saaliha waxaaliha. Balaan duniyaa gaafa dhufte isa gaarii fi isa kaanis walumaan fuuti gargar hin baaftu jechuudha. Akkuma niyyaa keetiitiin kaafamta malee. Kanaaf yaa warra aangoorra jirtan hadaraa imimmaan miskiinaa rakkannee biyyaa baanee kaanaan gaafa nuti immoo gubaan gubannee suuraa namaa dhabnee biyya namaa keessatti bifa keenya dhabnee biyya namaa biyya ofiitti namni waa godhata jedhamee gaafa namni biyya ofiitti waa godhate nama jalaa diiddanu ofii bultii gaarii keessa jiraataa bultii namaa nama jalaa diiddanu rabbi sodaadha. Yoo rabbiin beektanii rabbitti amantan imimmaan miskiinaa sodaadha. Adaamaa keessaa nama boochiftan, Jimmaan keessaa nama boochiftan, Shaashamannee keessaa nama boochiftan, godinaalee garaagaraa keessatti manni isin diigaa jirtan mana miskiinaati. Ilmaan shamarran gartee bultii ijaarrachuu dhiiftee biyya namaa keessatti naman ta'a jettee kushiinaa namaa keessatti tuffatamaa namni nyaatan wajjin hin nyaatu kaddaamaadha jechaa ummaadha jedhaan wajjin nyaata nyaachuu ciigaa kana keessa gartee otoo jiraannee gartee biyya namaa keessatti nama taana jennee dalagannu isin aangoodhaan karabaataa mormatti of cuftanii yeroo biyyaa mana namaa qophee nama jalaa diiddanu mana gaarii keessa ofii keessanii teessanii wallaahi aangoon keessan zalaalamin turtu wallaahi mana fooqii ijaarrattan keessa gammachuudhaan hin jiraattanu wabillaahil kariim. Kanaaf
imimmaan miskiinaa sodaadha. Maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waya'fu an kasiir. Aangoo keessanii olitti aangoo rabbii guddaatu jira jechuudha. Balaan tokkollee isinin tuttu jira rabbal aalamiin. Sababaa yakka harki keessan hojjatteetiin malee wamaa rabbuka bidhallaamin lilcabiid. Rabbiin gabrootan isaa ofiin akkanaan lafaa ka'e kan miidhu hin taane jechuudha. Hadiisa Abii Zarr Gifaarii keessatti, hadiisa Alqudusii keessatti maal jedha rabbiin? Inni harramtu zulma, an zulmii haraam ofirratti godheetiin jira. Falaa tadhaalamuu, lubbuu kiyya irratti ilma namaa miidhu haraam godheen jira. Isin waliin zollominaa jira gartee rabbal aalamiin jechuudha. Kanaaf yaa ummataa yoo namooma qabaattan, yoo rabbiitti amantan qabaattan, imimmaan miskiinaa sodaadhaa. Otuu gartee beenyaa kaffaltanii bakka tokko namaaf kennitanii illee diiddanii rakkina tokko hin qabu. Qalbii keenyan cabsinaa biyya namaa keessatti gubaan gubannee gubaa gubbaatti gubaa nuun dabalinaa. Yaa warra rabbaan